Kottu gargar mana? Gabaree galtee nyaattu? Gabaree mana ormaatti. Waan gootu wallaatti biyyaa bahu beekta duraa biyyaa bahu nyaattu yookiin kottu gargar mana? Ijoollee ijoollee kana doomi yaa nagmaanti akkanni haalli jireenyaa nagu maatiin nagaa jirta kaa maal taate baddee naguma keeti garuu naguma kiyyaa hin badde akka malee maala godhaduun irratti ta'ame nama jalaallee dhufadha maala maaltu dhalate yaa'u haati siin beekta yaa'u hiriyyaa tun hireedha ani akkam biyya ormaallee ture biyya gandaallee ture garuu amma hojii karaa deemtuun marri waa'ee kiyya haasa'aa jiru jechuudha kanumaaf bakka jireenya dubbisiisee dhuunfate. Alma sababa sanii fi sababa namni waa'ee kee haasa'uu fi shaashee sanii uffatte jiruu maalan qabaree jiruu jiraatee jiraachuu baatee daaraa ta'u kanaaf hoodachuudha ishii maalan hoodadha azanii uffachuun hiikkaa biraa gadda immoo namatti dhaga'ame keessi nama hawwatu malee keessi nama haaruu malee uffata gurraacha uffatanii ibsuun qabaatan maaliif namni waa baay'ee namaan jedha waan ta'eef maal ijoo sun jedha maaltu du'ee jedha malee miidhayyoo sun jireenyi ishii kana ta'een jedhan anoyyuu maallan jiraadha malee qixxee waan ta'eeti biyya ormaatti hojjedhee nama tokko taallalamee kun waan qabu akka duwwatti hafee gaafa akkanatti jiraadha ana jireenyi naaf hin maltu biyyi lafaa nan barbaadu waan ta'eef ani iddoo boqonnaa kootii deemu guyyaa xumuraa irraa gahaa jira. Laakiin akka akkas ta'uun qabaatu maaliif seetee goddanyaati lubbuutiyyaa godhanii yookiin qormaatamuu waan tokko addunyaa kanarra waan jiraachuun qormaan ni baay'ata. Qormaata san nama ta'uun immoo qormaata san dabarteedha. Sii gala kiyyaan baay'ate humnaa ol ta'e. Haa ta'u boruuf obbartaa deebisiifis immoo namni fakkeenya namaaf fakkeenya taata waan ta'eef ofittis muddamuu qabdu ishee. Ayidii isaanii ati waan hin beekne kan jireenya bareedduu waan jiraattu mana bareedaa waan qabduu fi anamma namas ija keessa laalu dadhabeera bakka walumaa galatti kan namni hundi yoo na argu qubanitti qaba. Maal goona kaayyoonni waan jiranii hin dhageechuuf aansiin jirme dhagaye namaaf hin jiraattu ofii keetiif jiraatta waan ta'eef homaa miti namni jiraatu hin darbitiif. Maal jedhama akka Oromoo dhageeche akka cabanitti nafanii akka du'anitti hafanii jedha. Kanaafiyyuuti atamma adagaa sirra ga'e jireenya kee keessatti gubadhuudhaaf malee fayyaa hoo qabaatte hojjettee argachuu dandeessa. Qabeenya kana caalu argachuu dandeessa. Kanaafiyyuu atamma waan taane ofitti akkasitti hin dhagaamne yaadan taane keessa hin galanii jechuu barbaade. Ani waa baay'ee dhalanii maatii koos nadhabee jireenya koos nadhabee waan ofii koos nadhabee. Maatiin kee amma sababa qabeenya fakkamitti neessitee hin waldhabde immoo eegaa biyya ormaatti hojjedhee ani natti fakkaate attaallalame gammoo inni ani gisee san jireenya wajjin gaafa hanganii wajjin jiraadhadhee yaadisun inni haadha manaa biraa qaba. Indoom haadha manaa biraa yoo ta'u dubartii dallaala. Dubartiin bakka shamarra biyya arabaa tokkotti gooyyoomsaa jira. Anis immoo isaan keessaa tokko wajjin nama gooyyoome sababa kanaan bakka maallaqa biyya waggaa 15 hojjedhee guutummaatti mana subaan irratti ergee har'a garuu gaafa dhufu inni nama jireenya mataa isaa jiraatu fi shamarra immoo nama miidhee dhalanii kan Oromoo ta'e maatii kiyyaawwan akka hin goone ofii kiyyaawwan akka hin goone biyya ormaatti deebi'uu hin qabu. Bakka waan godhu wallaahi humna bichaa jiru maallaqa itti dhasseetti deebi'uu qabu keessa darbee. Amma rakkoon qabu kan maatii keetii anatti xumura maatii keetii akka walitti dhuftanatti taasisaa ati yaadan taane keessa galanii meeqa siidhaa boqonnee jaallateetti.
Kotu gara-gara mana? Gabaree galtee nyaattu? Gabaree mana ormaa keessatti. Waan gootoo laalte biyyaa bahu beektaa duraa biyyaa baasuu nyaattu oke? Kotu gara-gara mana? Ijoollee kana? Doomi sabba. Beenu saayam? Maaliif na dhiyoonnee biyyi lafaa nan barbaadu? Abboo deemi? Nan barbaadu waan ta'eef biyya lafaa kanarraa deemuu naa oolu. Haa. Malaaf leencoota naa kun laatichi ani buna maala mijaayoo waan siin jedha sittaa galu nan barbaadu. Haadha kee yoo ta'e maatii kee yoo ta'e obboleewwan kee yoo ta'e bakka anas sii xumura siin jedhee miti. Maalaaf kana ta'u kanneen harka duwwaatti waan qabadhu akkamitti namni hojjetee harka duwwaatti hafu. Bakka anus hin gargaaran deemsaa lasan illee yoo ta'e deemsee hojjetatee jiraachuu danda'e barbaaddaa miti. Alatti deemuufi. Alatti deemu. Lafi hooluuti boolla daakaatee fudhatee yookiin maatii keessan gargaarta kottu. Maal ijoollee yoon akkana maaloo. Maaf galaa barta bishaanitti keetu looyine maaf galaa barta. Maali looyine bishaan biyya. Abboodee? Eerra darbee qaata. Eerra darbee maatiidha jechuudha maatii qabdaa? Baalagee. Waan namni siin jedhu siif haa galu. Waan namni siin jedhu sitti haa galu dhaga'i gurraa. Kun walaa nus waaca'ii hedduu kee darbe. Waaca'ii hedduu keessa. Namni waggaa 15 biyya ormaa hojjetee gaafa dheeraa shaqnafu gaafa anamma birrii miti kan natti ulfaate biyya kanatti nama bakka nama natti ulfaate namatu humna biyyaa ol ta'e jechuudha. Nama kan ulfaate biyya. Amma kan namaaf jecha hin jiraattu dhagaye. Nama jala sarara namaaf jecha hin jiraattu waan ta'eef isa zeerootti godhe. Kanaafiyyuu ofii keetiif jiraatta waan ta'eef isa birrii keenyaan isaa isu waaqayyo ni gaafata waan ta'eef isa leeqleetti gadi bira darbe. Amma yaadna yaaddu yoo fudhatutti na qabde malee sana. Rakkoon qabu kana bitti qabu. Yoo asillee si faana hin jiraadha yoo jette rakkoon qabu hin jiraadha akka barbaaddetti firii taatee. Ani qabu ijoollee saniin ho'aananii boca isaanii nan danda'atte rakkoon qabu hin jiraadha. Maal abbaashee waggaa 100 lakkaa'u malee 100 hin jiraatan waan ta'eef hin jiraadha. Jaalatu duwwaan inni jaalate xaarii deemi waan isi jaalannaanu anaasitti walla fide amma hiriiriin jedheen ofitti naarii amma qabbaneeffadhu bira dubbannee tasgabboofteef maatii kee yoo haala danda'amu deemnee isii xumurree haala ta'een walitti dhufte jiraatu waan inni haala si oofe waan maatii fide haala si oofe fide kanaaf isitti dhagahamee siin jedha. Maala doona biyya asitti isa beekee shaggaadhaan asitti bilbilaan isa bare ani waan na tuqilleen beeku ani kan na eeggate ala maatii kooti bilbilaan isa bare. Kun wanni bare wanni bilbila sanii waan maal jedha sanii fiittooki jedha sanii fiittooki sanii barattanii isaan baradhee kun kanuma barata wanni fiittooki sanii kanuma bare akka maal jedhuyyuu tokko illee immoo seebuu jedhuyi isaanillee ijoolleen kun akkatti gudii taataa jirtiitii boruufiyyuu ijoollee biyya arabaa biyya faranjii jiran jedhan saniifiyyuu fakkeenya taata waan ta'eef adamma ofitti naarii dhiisi. Ishi maqaatillee galatoomii yaada bal'aanaa qooddee inni galatoomii rakkoon qabu waa hundaanis cinaan jira.